Maqaa Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Godaannisaa haadha Waaqayyoo. Namootiin ogummaa erga deemanii boodaa ergamaan Waaqayyoo biraatii ajajamee Yoosefitti abjuudhaan hime. Eegaan ishee Yoosef Heroodesii daa'imicha ajjeesuudhaaf ni barbaadaatii daa'imichaa fi haadha isaa qabadhuutii gara Misiritti baqadhu. Deebi'is jedhee hangan sitti mutti atti jiraadhu waan jedheef guyyuma sun halkan godaansaa jalqaban. Achittis ilma koo Misiraa nan waamee raajiin jedhu akka raawwatamuufidha. Raajii Hosee 11:1. Ilma kan jedhame Yesus Kiristoos yommuu ta'u, dubroo Maariyaam irraatii foon isheerraa foon, lubbuu isheerraa lubbuu fudhatee daa'imni dhalate ilma amanamummaa Waaqayyoo Kiristoos Iyesuusidhaatii. Raajichi Isaayyaasis kunoo Waaqayyo duumessa ariifatuun balbala gara Misiraa ni dhufaa jedhee dubbateera waan ta'eef raajii Isaayyaas 19:1. Duumessi giiftii keenya Maariyaam yommuu ta'u, Waaqayyo kan jedhame immoo qaama isaa adda ta'een nama kan ta'e Waaqayyo Iyesuus Kiristoosidha. Akkuma raajichi raajaa duumessa ariifattu dubroo Maariyaam dugda isheetti baattee boba'iinsi guyyaa fi qorri halkanii ishee gubaa gara biyya Gibxitti godaante. Godaansi dubroo Maariyaam gara Itoophiyaattis akka ture raajaan Inbaaqoom Waaqayyoo Teemaar irraatii qulqulluun tulluu Faaraan irraa ni dhufaa, kabajni isaa samiiwwan qadaadeeraa, galanni isaas lafa guuteeraa, qarri balaqqeessaas akka ifaatii, xiyyi ifa harka isaatti ba'eeraa, humni isaas achitti dhokateeraa kan jedhe Yesus Kiristoosiif kan inni dubbatedha. Qulqullichi tulluu Faaraan irraatii ni ba'a akka jedhe tulluu Faaraan kan jedhamte dubroo Maariyaam yommuu ta'u, qulqulluu sadan keessaa qulqulluun inni tokko Yesus Kiristoos osoo hin baniin garaa ishee seenee, osoo hin baniin garaa ishee keessaas ba'eeraatii. Itti aansuudhaanis barbaanni isaas bara baraatti dunkaanni Itoophiyaadhaa osoo cinqamaniin arge jedhee raajiin Inbaaqoom 3:3 kaasee hanga 7 akkuma dubbate dubroo Maariyaam gooftaa qabattee gara Itoophiyaatti yeroo godaante akka inni raawwate. Eegaan ishee Yoosef giiftii keenyaa fi daa'imicha Iyesus Kiristoosiin Heroodis hanga du'utti waggaa 3 walakkaa godaansarraa turan. Waa'een godaansa ishee mul'ata Yohaannis 12:1 kaasee kan seeneffamedha. Dubartii garaatti baattee kan jedhamte Waaqayyoon durbummaadhaan kan garaatti baattee giiftii keenyaa qulqulleettii dubroo Maariyaamidha. Cineensuun qabamtee da'uudhaaf cinqamtee
iyyite kan jedhee barmaatilee dubartoota kaan dubbachuu isaatiif malee giiftii keenyarra kun hundiyyuu hin geenye. Yeroo deessee daa'ima ishee akka nyaatu fuuldura dubartittii da'uudhaaf jette sana kan dhaabate jedhamee kan barraa'e jawween seexana yookiis Heroodis irra buleedha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 19. Alagoota aangoo isaa jabaataa jaallatameen kan isaan eegu ilma humna qabeessaa akka isheen deesse ilmi ishees gara Waaqayyoo fi gara teessoo ulfinaatti ol ba'e kan jedhame akka qaama isaatti yommuu godaanu akka waaqummaa isaatti mirga abbaa akka jiru dubbachuu isaati. Biyya Misiritti waggaa 3 fi walakkaa akka eegamtuuf iddoo Waaqayyo qopheessee gara gammoojjiitti baqattee gara tulluu Qusqaam deemte. Jawwee kan jedhame seexanni Heroodis irra bulee giiftii keenya ari'ee barri tokko waggaa tokko, baroonnis waggaa 2, walakkaan waggaas ji'a 6, walumaa galatti waggaa 3 fi walakkaa bakka eegamtutti bakka balaliitu dubartittiidhaaf baallee 2 kennameef. Baallee 2 kan jedhaman qulqullina lubbuu fi qulqullina lubbuuti. Qulqullina lubbuuf qulqullina foonii kan qabdu. Sababni isaas dubroo Maariyaam lamaanuu tokko taasiftee kan argamtedhaati. Abbootiin akkas jechuudhaan icciteessu. Walumaa galatti dubroo Maariyaam yeroo godaansa ishee rakkina hedduu argiteetti. Abbaa mana kiristaanaa kan jedhame Abbaan Hiriyaaqoos barreeffama isaa Qiddaasee Maariyaam yookiis Galata Maariyaam irratti yaa dubroo bara Heroodis abaaramaa isa wajjin biyyaa gara biyyaatti yeroo baqattetti si wajjin godaanuu isaa yaadachiisi. Yaa durboo ijootii kee irraatii kan dhangala'ee fi fuula ilma kee jaallatamaatti kan bu'e imimmaan hadhaa sana yaadachiisi. Yaa dubroo beeluu fi dheebuu rakkinaaf gadda isa wajjin sirra ga'e cinqii yaadachiisi kan jedhee kanaafidha. Kitaaba Qiddaasee Maariyaam lakkoofsa 167. Godaansa dubroo Maariyaam. Kutaan 2ffaa godaansarraa deebi'uu dubroo Maariyaam itti fufaa.